Ashamaa harka fuunii kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee deebineetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtanis naffeerraam. Oduu keenya guyyaa har'aatiin bal'inaan kan isin biraan geenyu waa'ee Itoophiyaa fi Eertiriyaa yommuu ta'u, kan biyya keessaa fi biyya alaa kanneen birootis qabanneetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Hariiroon Itoophiyaa waliin baduu isaatti ambaasaaddarri Eertiriyaa muummicha ministeera Itoophiyaa kan ta'an Dr. Abiy Ahmad himachuun dhagahame. Hariiroon Eertiriyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru akka ture akka hin taane Suudaan kibbaatti ambaasaaddarri Eertiriyaa kan ta'an Yohaannis Takla Mikaa'el dubbataniiru. Ambaasaddarichi kana kan dubbatan haala kanaan dura hin baratamneen chaanaalii yuutuubii imbaasii Eertiriyaa Biriitaaniyaa irratti gaaffii fi deebii kennanii yommuu ta'u, viidiyoon kun erga gadhiifamee sa'aatiiwwan muraasa keessatti akka ta'u godhame BBC'n afaan Tigiriffaatiin barreessuu gabaasee jira. Hariiroon Eertiriyaa fi Itoophiyaa waggoota 20 oliif addaan citee ture erga ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad gara aangootti dhufanii booda fooyya'ee kan ture. Haa ta'u malee waraana Tigraay waggoota 2 ture keessatti loltoonni Eertiriyaa mootummaa Itoophiyaa deeggaruun lolaa turuun ni yaadatama. Haa ta'u malee waliigaltee Piriitooriyaa waraanni sun akka dhaabbatu taasise TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti erga mallatteeffamee booda ifatti wanti jedhame kan jiraachuu baatus hariiroon biyyoota lamaanii garuu qabbanaa'aa dhufeera. Kana ilaalchisuun gama aanga'oota Itoophiyaa fi Eertiriyaatiin ibsi kenname jiraachuu baatus balalliin daandii qilleensa Itoophiyaa fi balalliin addaan cituun hariiroon ture laafuu isaa agarsiisuu ta'uu irra deddeebiin eeramaa tureera. Suudaan kibbaatti ambaasaaddarri Eertiriyaa kan ta'an Yohaannis Takla Mikaa'el yuutuubii chaanaalii imbaasii Eertiriyaa Eertiriyaan imbaasii miidiyaa jedhamu irratti gaaffii fi deebii hin baratamne taasisaniin hariiroo Eertiriyaan Suudaan kibbaa waliin qabdu sadarkaa gaariirra akka jiru erga ibsanii booda hariiroon Itoophiyaa waliin qabdu garuu akka addaan duraanii hin jiru jechuun kaaseera. Ambaasaddarichi afaan Tigiriffaatiin gaaffii fi deebii taasisaniin hariiroon biyyoota lamaanii yarachuu isaaniitiif ministeerri muummee Itoophiyaa itti gaafatamummaa qaban jechuun komateera. Yeroo ammaa kana rakkoowwan 4 kiiloo ministeera muummee Dr. Abiy Ahmadiin uumamaniin hariiroon biyyoota lamaanii yookaan uummattoota Itoophiyaa fi Eertiriyaa gidduu jiru du'ee akka awwaalamu tahaa jira jechuun walitti dhufeenya biyyoota lamaanii rakkoon akka mudate eeree jira. Gaaffii fi deebii kanarratti ambaasaddar Yohaannis ajandaa Itoophiyaan galaana diimaa irratti gahee qabaachuu qabdi jedhu kaasanii qeequun abjuun qabatamaa hin taane qabaachuun walabummaa Eertiriyaa gara waan hin barbaachifneetti fiduudhaaf carraaqqiin godhamu naannicha irratti dhiibbaa uumeera jedhame. Ambaasaaddarri kun irra deddeebiin wal dhabdee yeroo ammaa gaanfa Afrikaatti mul'atu kaasuudhaan Itoophiyaan naannichatti tasgabbii akka dhabdu gooteerti jechuunis Itoophiyaa kallattiidhaan himateera. Suudaan kibbaatti ambaasaaddarri Eertiriyaa rakkoo gaanfa Afrikaatti uumame jedhaniif ministeera muummee Itoophiyaa gaafatamaa kan taasisan yommuu ta'u, qaxanaa kana jeeqaniiru jechuunis dubbateera. Hariiroo Itoophiyaa fi Eertiriyaa ilaalchisee dhimmoota naannoo irratti gaaffii fi deebii taasisaniin ambaasaddarichi hariiroon biyyoota lamaanii gidduu jiru akka waggoota muraasa deebii akka hin taane ibseera. Gaaffii fi deebiin Suudaan kibbaatti ambaasaddarri Yohaannis Takla Mikaa'el kennan kun chaanaalii yuutuubii irraa kaafameera. Sababbiin kaafameef ammoo hin beekamne. Dhimmoota gaaffii fi deebii kanarratti ka'an ilaalchisee gama Eertiriyaa irraa haaluus ibsi kenname hin jiru. Gama Itoophiyaatiinis hanga ammaatti wanti dubbatame hin jiru. Itoophiyaa waliigaltee Somaalilaand waliin taasifte hordofuun Somaaliyaa waliin wal dhabdee keessa erga galtee booda pirezidaantiin Somaaliyaa irra deddeebiidhaan Eertiriyaa kan daawwatan yommuu ta'u, Eertiriyaan abbaa biyyummaa Somaaliyaa akka deeggartuu yeroo garagaraatti cimsitee akka himaa turte. Kana malees dhiheenya kana sababbii hidha haaromsaa Itoophiyaa waliin wal dhabdee keessa kan jirtu Masriin as dhihoo Eertiriyaa fi Somaaliyaa waliin asmaratti waliigaltee tumsa waloo mallatteessuun Eertiriyaan biyyoota Itoophiyaa waliin wal dhabdee keessa jiran cinaa dhaabbachuudhaaf murteessuun ishee agarsiiftuu akka ta'e himameetiin jira. Dubbiin kun osoo kanaan jiru pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Mulaatuu Tashoomeen Eertiriyaan Itoophiyaa weeraruudhaaf karoorfachaa jirti jechuun dubbataniiru. Pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa Mulaatuu Tashoomeen Eertiriyaan waraana haaraa Itoophiyaa irratti bahuudhaaf qophaa'aa jirti jechuun dubbateera. Walitti bu'iinsi biraan gaanfa Afrikaa keessatti akka hin dhalanne hambisuudhaaf tarkaanfii fudhachuu yeroo isaa ammaadha jedhan barreeffama maqaa isaaniitiin
Aljaziiraa irratti maxxansin. Pirezidaantii Isaayyaas Afeworqiin walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa akka ka'uuf hojjechaa jira jechuudhaan kan himatu yommuu ta'u, pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa fi dippiloomaasiin buleessi kun walitti bu'iinsi TPLF fi mootummaa giddugaleessaa ture pirezidaantii Isaayyaas akka carraatti fayyadamuudhaan dhimma biyyattii keessa seenuuf itti fayyadameera jechuun simateera. Gama biraatiin yaada pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomaa dhiheessan kanaan deebiin kenname tokko illee hin jiru. Waraana Tigraayitti sadaasa bara 2020 baname Tigraay keessatti dhiiga dhangalaase irratti humnoonni Eertiriyaa fi milishoonni Amaaraa raayyaa mootummaa Itoophiyaa waliin hiriiraniiru. Barreeffama isaanii kanaan pirezidaantii Isaayyaas biyyoota ollaa dabalatee naannicha keessatti nagahaan akka hin buune hojjechaa jira jechuudhaan kan himatan Dr. Mulaatuu Tashoomaa waliigaltee Piriitooriyaa waraanni Tigraay waggaa lamaaf ture akka dhaabbatu taasisaniiru gammachuu akka hin qabne dubbateera. Dr. Mulaatuun waliigalteen TPLF fi mootummaa giddugaleessaa Itoophiyaa fi gamtaa Afrikaatiif injifannoo guddaadha kan jedhan gurraandhala bara 2023 pirezidaantii Isaayyaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu Piriitooriyaa sadaasa bara 2022 Afrikaa kibbaatti mallattaa'e tooftaa ittiin addaan kutuu Yuunaayitid Isteetiin karoorfamedha jechuun ibseera. Pirezidaantiin Itoophiyaa duraaniitii fi dippiloomaatiin duraanii kun Eertiraan walitti bu'iinsa TPLF gidduutti uumame keessa galaa jirti. Milishoota naannoo Amhaaraa kana mootuu deeggaraa jirti jechuunis dubbateera. Fulbaana darbe dura taa'an TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa Eertiriyaa waliin walitti dhufeenya jiraachuu ifatti dubbatee ture. Waliigaltee Piriitooriyaa fi rakkoon siyaasaa Tigraay keessa jiru hariiroo waggoota muraasa dura duubatti akka deebi'u godheera. Hariiroon dippiloomaasiin Itoophiyaa Eertiriyaaf gidduu waliigalteen Piriitooriyaa booda kan laafaa ture yommuu ta'u, waliigalteen mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti taasifame michummaa ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii gidduu ture akka laaffatu taasiseera. Balalliin daandii qilleensa Itoophiyaa, Eertiriyaa fi Itoophiyaa gidduutti akka hin taanes kan raawwatame yommuu ta'u, onkololeessa darbe ammoo Eertiriyaan kora biyyoota sadeenii yookaan ammoo kanneen Itoophiyaatti himuu qaban Masrii fi Somaaliyaa waamuun mallatteessitee jirti. Haa ta'u malee amma Itoophiyaan hariiroo gaarii Somaaliyaa waliin deebisee tolfachaa jiraachuun gabaafamaa kan jiruu fi gaanfa Afrikaa waraanatti seenee jennaan miidhaan isaa eenyuun birallee ni gaha jechuudhaan Dr. Mulaatuu Tashoomaa ifa godhaniiru. Barreeffamni isaanii kun ammoo yeroo hariiroon Itoophiyaa fi Eertiriyaa akkaan qabbanaa'etti ta'uun isaa ammoo walitti dhufeenyi biyyoota lameenii akkaan laaffatee akka jiru akeeka jedhamee eeggamaara. Itoophiyaa fi Somaaliyaan hojii irra oolmaa waliigaltee Ankaaraa irratti marii teeknikaa geggeessuu eegalan. Itoophiyaa fi Somaaliyaan waliigaltee Ankaaraa hojii irra oolchuuf marii teeknikaa qabaachuun ibsameera. Marii teeknikaa marsaa jalqabaa isaa Taark Ankaaratti geggeeffamaa kan jiru yommuu ta'u, jila Somaaliyaa marii kanarratti hirmaachuudhaaf Ankaaraa gale keessaa tokko kan ta'an Ministeerri odeeffannoo aadaa fi turizimii Somaaliyaa Daawud Awees barreeffama gurraandhala 17 akka lakkoofsa faranjootaatti bara 2025 fuula X irratti akka ibsanitti mariin kun waliigaltee Ankaaraa hojiirra oolchuuf mala jiran qorachuudhaaf kaayyeffate jedhe. Itti dabaluunis Somaaliyaan wal hubannaa fi walii kabajuu irratti hundaa'uudhaan nagaha dagaagsuu, tumsuu fi akkasumas hariiroo dippiloomaasii ijaaruudhaaf kutannoo akka qabdu himteerti. Mariin kun geggeeffamaa kan jiru walga'ii ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximaatiyoosii fi itti aanaa ministeera dhimma alaa Tarkii Birhaaneetiin duratti Tark magaalaa Ankaaraatti kan geggeeffamaa jiru ta'uun himameera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa biyyoonni lamaan waliigaltichaa irratti gama teeknikaa irratti ammoo yaada wal jijjiiraa akka jiranis kaasaniiru. Itti dabaluudhaan Dr. Geediyoon Ximaatiyoos walgahichaa guutumatti hojiirra oolchuudhaaf kutannoo Itoophiyaan qabdu ibsaniiru jechuun Tarkiin waliigaltee kanaaf haala mijeessuu isheetiifis galateeffataniiru. Waliigaltee Ankaaraa pirezidaantii Tarkii Rasiib Xayyib Erdogaan, ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad mallatteessan birmadummaa, tokkummaa, walabummaa fi tokkummaa daangaa waliif kabajuu kutannoo qabaachuu irra deebi'ee kan mirkaneessee jira. Waliigaltichi Itoophiyaan tokkummaa daangaa Somaaliyaa kabajuun ulaa galaanaa akka argattu kan mirkaneessudha. Waliigaltichi Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattuuf mariin teeknikaa ji'oota 4f murtaa'ee kaa'ama. Itoophiyaa fi Somaaliyaan aangoo birmadummaa Somaaliyaa jalatti sochii daldalaa waloo fayyadu xumuruudhaaf walitti dhiheenyaan hojjechuufis waliigalaniiru. Waliigalteen kun kan godhame jalqaba bara 2024 Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduu waliigalteen ulaa galaanaa mallatteeffamuu hordofe Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu wal dhabdeen uumamuu hordofeeti jechuunis kaafamaara.
Somaaliyaan waliigaltichi birmadummaa koo sarba jechuudhaan kan mormite yommuu ta'u waliigaltee Ankaaraa hordofuun pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad Hammajii darbe bara 2025 gara Itoophiyaa kan imalan yommuu ta'u muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad ammoo waliin wal arganii kan mari'atan ta'uunis ifa ta'eera. Goojjam kaabaatti barsiisonni 13 hidhattoota faannootiin butamuu maatiin isaanii himaniiru. Naannoo Amaaraa godina Goojjam kaabaa aanaa Goonjii Qolaalaatti barsiisonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Koree keessatti barsiisaa turan 13 roobii gurraandhala 5 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hidhattoota faannootiin butamuu isaanii maatiin barsiisota kanneen miidiyaa Addis Istaandarditti himaniiru. Maatiin barsiisaa tokko nageenya isaatiif sodaachuudhaan maqaa isaa akka hin eeramne kan gaafate yommuu ta'u barsiisonni 13 kanneen daa'ima qabatan dabalatee dubartoota 8 fi dhiirota 5 gurraandhala 5 ganama naannoo sa'aatii 2:20tti hidhattoota faannoo bajaajii keessa turan manneen fudhatamaniiru jechuun himeera. Kana dura hidhattoonni faannoo naannoo sanatti socho'aa turan mana barumsaa akka hin banamne qajeelfama baasuu isaanii kan ibsan yommuu ta'u gama biraatiin mootummaan adeemsa baruu fi barsiisuu itti fufuu akka qabu yeroo kana hin taane mindaan ji'a isaanii akka hin kaffalamne erga beeksisee booda amajjii 12 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irraa eegalee manneen barnootaa kana keessatti qaamaan akka argaman himamee ture. Barsiisonni yeroo hin hojjanne kaffaltiin nuuf hin kaffalamu amajjii 12 gara mana barumsaatti deebi'an kan jedhan maatiin kun isaan barsiisuuf osoo hin taane mallatteessuu qofaaf akka bahan ta'uu himaniiru. Haa ta'u malee amajjii 20 irraa eegalee barsiisota daree seenee akka barsiisuu kan himameera. Barsiistuu tokko malee barsiisaan kamiifuu mindaan isaa guutuun kan kaffalameef akka hin jirre kan himanii fi barsiisonni biroo ammoo mallatteessuu qofaaf kan dhufan ta'uu mindaan isaanii walakkaa gadi kan kaffalameef yaaddoon jiraatus gurraandhala irraa eegalee garuu daree seenuudhaaf kan walii galan ta'us guutuu isaa himeera. Maatiin barsiisaa butamee kana akka jedhanitti hanga kibxata ganama yeroo hidhattoonni faannoo isaan butan barsiisonni kanneen haala san keessatti adeemsa baruu fi barsiisuu itti fufuu akka turan dubbataniiru. Itti dabaluunis hidhattoonni kunneen osoo nuti sirna kana irratti qabsaa'aa jirru maaliif barsiiftu jechuudhaan tokkoon isaanii adabbii birrii 50,000 yoo kaffaltan malee hin hiikamtan jechuun isaa akeekkachiisaniiru. Barsiisonni barbaacha gammoojjii keessa naanna'aa kan turan isaan argachuu hin dandeenye. Kan nama ajaa'ibu namoota fudhataman keessaa tokko daa'ima waggaa 2 fi 1 gadi kan qabanidha jechuun maatiin isaanii kun himeera. Itti dabaluun ogeessi fedhii siyaasaa hin qabne maal gochuu qaba? Ogeessi tokko waan hojjetu hojjete waan dhiisi jedhame dhiisa inni qaama raawwatu malee qaama raawwachiisuu miti jechuun dhimma yaada isaanii kennaniiru. Manneen barnootaa 64 ol naannicha keessatti kan jiran manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa 2 Goonjii fi Qoree qofa banamuu isaanii kan himan yommuu ta'u waan haaraa argaa jirra jechuunis sodaa qaban dubbataniiru. Akkasumas aanaa kana keessaa ganda tokko malee kun ammoo guutumaan guututti iddoo hidhattoonni keessa socho'an jechuunis himeera. Manni maree naannoo Amhaaraa yaa'ii tibbana taa'ee rakkoo barnootaa hamaa ta'uu kan ibsee fi kanaaf akka fakkeenyaatti bara barnootaa 2017tti manneen barnootaa naannichaa 3,736 akka hin banamne ibsanii turan. Akkasumas barsiisonnii fi hooggantoonni manneen barnootaa 30,000 ol ta'an mana barumsaa isaaniitti argamuun hojii baruu barsiisuu raawwachuu akka hin dandeenyes mana maree naannoo Amhaaraa kana irratti yaa'ii taa'ameen ibsameera. Kunis hirmaannaa barnootaa naannichaa 40% akka gadi bu'u taasisuu kan kaase manni marichaa barnoota guddina siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa fi teeknooloojii biyya tokkootiif meeshaa ijoo ta'u ibsuun sararri murteessaan kun cimuu akka qabu dubbataniiru. Waldhabdeen humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti adeemsifamaa jiru hordofee naannoo Amhaaraatti miidhaa barsiisota irratti raawwatamaa jiru irra deddeebiidhaan kanaan duras gabaafameera. Fulbaana 8 bara 2017 godina Goojjam Bahaa aanaa sanaan keessatti barsiisonni 2 humnoota hidhateen gara jabummaadhaan ajjeefamuu isaanii kan gabaafame yommuu ta'u barsiisonni hidhattoota gara jabummaadhaan ajjeefaman kun maaliif hojii baruu fi barsiisuu geggeessitan maaliif mooraa mana barumsaa seentan jedhamanii ta'uu qofa akka ta'es gabaasaniiru. Gabaasni oduu kanaa Addis Istaandarditu dhiyeesse. Oduu biyya alaa irraa arganneetti yommuu dabarru mariin US Raashaa Riyaaditti geggeeffamuu eegaleera. Mariin Ameerikaa Raashaan waraana Yukureen dhaabsisuuf akeekee Saawud Arabiyaa Riyaaditti geggeeffamuu eegaleera. Gama Ameerikaatiin marichatti aangawoonni argaman walgahii har'aa kun haaraa jalqabuudhaaf akka hin taane himuun Raashaa waraana Yukureen dhaabuudhaaf dhuguma kan dhimmaman ta'uu ilaaluudhaaf jechuunis dubbataniiru. Raashaan ammoo wanti dursi kennameefiif qabu hariiroo US waliin qabdu bakkatti deebisuudhaaf jechuun kaasteerti.
Walgahiin kun yeroo hangamiif dhoksaatti akka cufamanii akka turan wanti beekame jiraachuu baatullee aangawoonni biyyoota lamaanii garuu yeroo ammaa kana wal arganii mari'achuun himameera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp gita isaanii Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin waliin Saawud Arabiyaatti wal arguun waraanni Yukureen keessaa akkamitti akka xumuramuuf marii taasisuuf maaliif biyyoota galoo galaanaa kana walgahii murteessaa kanaaf akka filatan namoonni hedduun yaadaa akka jiranis ni beekama. Guyyaa walgahiin kun itti geggeeffamu ibsamee yommuu ta'u, yeroo dhihootti garuu walgahiin kun kallattiidhaan akka geggeeffamu eeranii kan turanii fi guyyaa har'aa immoo kallattiidhaan wal arganii haasaa akka jiranis odeeffannoowwan garaagaraa ni agarsiisu. Kana malee mootiin Saawud Arabiyaa Mohammed bin Salman kan maqaa qubee jalqabaatiin MBS jedhamuudhaan beekamus walgahicha irratti hirmaachuu akka danda'us ni himama. Tiraamp kana kan dubbatan erga Puutiinii fi pirezidaantiin Yukureen Volodimiir Zelenskiin waliin karaa bilbilaa garaagaraatiin carraa irratti xiyyeeffate taasisaniin sa'aatii muraasa booda ta'uun isaa waan yaadatamudha. Saawud Arabiyaan ibsa kenniteen haasaa bilbila Doonaald Tiraampii fi Puutiin gidduutti taasifamee fi yaa'iin mootummoota biyyattii keessatti geggeeffamu filachuu dinqisiifatteerti. Mootummaan Raashiyaa fi Yukureen gidduutti nagaa waaraa buusuudhaaf carraaquu akka itti fufan biyyi galoo galaanaa Saawud Arabiyaan ni mirkaneessiti jechuunis bulchaan kun dubbateera. Mariin kun garuu osoo kanaan jiru Raashiyaan halkan edaa Yukureeniin haleelaa buluunis dhagahameera. Halkan edaa meeshaa ittisaa haleellaa qilleensaa diroonii 176 Raashiyaan gara Yukureenitti gadhiifte keessa 103 qolachuu humni qilleensaa Yukureen gama isaatiin beeksiseera. Dirooniin kunneen magaalaa guddoo biyyattii Kiyev dabalatee naannolee biroottis rukutamanii kan kufan aarri magaalaa Kiyev keessatti mul'ataa tureera. Wixata kaleessaa halkan jiraattonni magaalaa Kiyev akka da'oo dhokannaa keessa akka turan kantiibaan magaalichaa akeekkachiisee ture. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan kennaa har'aaf isiniif qopheessine kan hanga ammaatti dhageeffattanidha. Hanga xumuraatti nu waliin waan turtaniif galatooma.